qabsoo bilisummaa uummata Oromooti. Artistoonni kenna eebbisa addunyaa sirba qabsoo Oromoodhaa sirbee artistiin kun beeyta sabboontota ilmaan Oromootiif gaazexaa jechuun benziina nadaajii ta'ee qabsootti isaan naqa qabsootti isaan baqa jechuudha. Geerarsi Umar Suleeman faan gochaa turan. Geerarsi Hacaaluudhaa hagamta akka jijjiirama kana keessatti gahee guddaa fi iddoo olaanaa qabu hundi keessatti beektan eebbisa addunyaa faanis kanumaaf ajjeefaman kanumaaf gartee ajjeefamanii reeffi isaanii ajjeesuun odoo hanqatiin konkolaataan lafarra rakkifaman jechuudha. Yeroo sanis namni eebbisa addunyaa ajjeese TPLF miti. Oppidiyootu ajjeese eebbisa addunyaa oppidiyootu lafarra harkise awwalu abdii faa jechuudha. Abbaa duulaa faa jechuudha. Taakkala uumaa faa jechuudha. Warra oppidiyoo keessaa fi kaayoo oppidiyoo kaayoo pirisikannaa kaayoo peppii jala deemu hundi isaanii anti Oromoo sabboontota waan ta'aniif tsara Oromoo sabboontota waan ta'aniif Hacaaluunis kan ajjeefame kanaaf jechuudha. Kanaaf artiin Oromoo keessatti bakka guddaa qaba jechuudha. Mallas Zeenaawii jedhee bara Oromoon basafan Amaaraan bagaasixaa alchaalam jedhee bara sirbi Oromoodhaa hagam takka Umar Suleeman yarattu nuti xiqqaa taanee yaradha. Qabii qabdee wateen ni jedhu. Qabii qabdee saniin namni bosona dhume akka jirutti hidhatee bosona seene jechuudha. Maaliif ka'ii malee mallasaa biyyi tantee maqalee galii malee gafini jedhee sirba sana an xiqqaa ta'een beeka jatan. Eessummaan kiyyaaf biroon ataatan dubartiin shamarree osoo nafin hundi bosona gala jechuudha. Maali beenzina sirbii qabsoo uummata Oromoo keessatti akka Itoophiyaatti sabni cunqurfamaan sabni sirbaan qabsootti dammaqu akka gaasaa fi beenzinatti qabsootti fayyadamu uummata Oromooti. Hacaaluunis kana godhe jechuudha. Kanaaf ajjeefame jechuudha. Tigree bira dheetu kun hin jiru. Amaara bira dheetu hin jiru. Sabaaf sablammii kamuu bira dheetu hin jiru. Sumaalee Itoophiyaa bira hoo dheete kun hin jiru. Affaariin bira hoo dheete hin jiru. Saba kamuu bira wal sobuu miti dhugaa fi haqa rabbiin jaalatu dubbanna jechuudha. Kanaaf Oromoon akka isin artiidhaan wal dammastituuf dandeettii fi muuxannoo rabbiin maaliif kenneef kanaan wal barsiisa miidiyaan qabnu. Waan miidiyaan qabneef kana caqeessa. Kana dhageetta bakka teettutti. Kanatu onneessi ture beenzila ta'ee si gube qabsootti akka ati fincuttu kilaashii miti waan qabduun akka atiin diina ofirra dhoggituuf baay'ee tokko nama gargaaraa artistoota kennaaf kan wareegameef kan du'eef rabbiin gartee qubsuma gaarii si haa qubsiisu. Gootota ilmaan Oromoo sabboontota ilmaan Oromootiin kan warra shinnigarratti odoo amantaadhaan waliin qoodiin nuti Oromoodhaa Amaara kiristaana jennee addaan hin baanu jedhanii warra tokkummaa Oromoo bu'uureessan tokkummaa Oromoodhaa lafa kaa'an shinnigarratti dhuman gootota keenya jechuudha. Isaan wajjin bakka dhugaa qubadhaa Jarraa Abbaa Gadaa fa'aa wajjin Waaqoo Guutuu fa'aa Taddasa Birruu fa'aa wajjin Ilamoo Qilxuu fa'aa wajjin bakka dhugaa san akka isin nu qubattan isinif hawwina jechuudha. Egaa kanatti asee ilmaan Oromoo qaqqaalii sadarkaa idil addunyaatti argamtan Abiyoot Kaasaa yookaan Abiyoot Zinnash Abiyoot Lijoon Tibalaalach ilmaan isii akka nyaachaa jirtu hundi keenya dhagaa fi quba qabaachaa jira jechuudha. Kanatti aansee wanni an jechuu barbaadu tokko maali? Hundi keessatti ilmaan Oromoodha. Yeroo ammaa kanatti biltsiginnaan mootummaan Abiyyi sirni nafxanyaa kufee jira. Kufee kutaa'ee jira jechuudha. Hin jiraaf jecha har'a jeneraaltota waraana ittisa raayyaa ittisa biyyaadhaa gabbaasee balaa kamuu kan biyya alaatii fi kan biyya keessaa dhufu to'annoo keenya jala oolchuudhaaf humna gahaa fi humna jabaa humna cimaa qabna jedha jechuudha. Namni akkana jedhu kun nama humna hin qabne kan kana jedhu nama ejjennoo hin qabne nama humna hin qabnee fi nama tokkummaa biyya sanii tiksuu fi nagaaf tasgabbii biyya sanii eegsisuu hin dandeenyetu kana jedha jechuudha. Maaliif kana jechuu barbaadanii biyyi isaan harkaa baatee jirti. Biyyi harkaa biyyi hin jirtu. Tigraay harkaa biyyi hin jirtu. Uummanni Walaayittaatti ka'ee jira. Oromoon harka isaanii hin jiru. Sabaaf sablammiin borganama Sidaaman warri naannoo akka naannootti ijaaramuu gaafatan Silxeen Guraageen sabaaf sablammiin kamuu Abiyyi irratti ka'uuf deema jechuudha. Kana dhagee Oromoo. Kanaan wal qabatee tokkummaa Oromoodhaa diiguudhaaf jalqaba shiraa fi sharrii Abiyyi itti siidhimee gamasitti darba jechuudha. Shiraa fi sharriin Abiyyi maalidha? Hundi keessatti akkuma beektan walitti bu'insa fi ajjechaa Hacaaluu namni tarkaanfii fudhate Abiyyi Ahmed sababa sanii sabboonummaa Oromoo fi sabboontota Oromoo qabsaa'ota Oromoo hunda keessaa fi alaan caasaa isaanii keessa jiranii fi kan caasaa isaanii ala jiran nama dhagaa sirriitti isinitti himate warra caasaa isaanii keessa jiran sabboontota warra caasaa isaanii ala jiran sabboontotaa fi qabsaa'ota rogoyyii hayyoottan injiinaroota diizaayineroota tarsiimoo qabsoo bilisummaa Oromoodhaa fi shufeertota qabsoo bilisummaa Oromoo warroota ta'an haala ittiin nyaachuu danda'u
akkuma Hayilee Fiidaa fa'aa dargii nyaatetti har'as Jawaarfaa barjaarraa kanatu miidiyaa fi jinnii kanatu addunyaarra baay'ate malee sila akkasatti illee bara biyya ajjeesee ture Jawaariin baay'isuuf Jawaar bar nama lammaffaa jiraachaa jiru ana biratti Hacaaluu qofa sabbaruu dadhabe malee yeroo kana siniin jedhu Abiyyi aggaammii san hunda godhee kaayyeffatee daqiiqa takka keessatti Hacaaluun ni du'aa ni ajjeefama eenyu ajjeese Abiyyi ajjeese achi booda eenyutti hidhamuu qaba miidiyaa kamtu cufamuu qaba walitti bu'iinsa akkamii Oromiyaa keessaa eessatti uumamuu qaba lafa kaatanii turan eenyu wajjin nafxanyoota wajjin eenyu wajjin Biraanuu Naggaa wajjin eenyu wajjin Dooktor Gamboo Sabaatti kanatti baaqata warroota kannii wajjin lafa kaatan jechuudha har'a Muusaa Meecuuf takkitti sagaleessan har'a hundi isaanii jechuudha ilmaan Oromoodha balleessuudhaaf sabboonummaa Oromoo cabsanii waggaa kuma takka bulchuudhaaf dhaadachaa jiran jechuudha tokkoffaa sinii maa dhagaa bara 1997 Biraanuu Naggaa Qinijjiitii ture Biraanuu Naggaa Qaallitii ture Qiliixxoo Mallas Zeenaaw hidhe intervii isaa deemaa caqasaa kitaaba isaa dubbisa kitaaba inni barreesse Profeesar Biraanuu Naggaa jechuudha yeroo kanatti ilmaan Oromoo qaqqaaliin kan Naayiroobii qabamee dhufe kan akka Injiinar Tasfaa'uun Camadaa fa'aan Injiinar Oromootii fi hayyoottan Oromoo hedduun Qiliixxoo fi Qaallittii keessatti hidhaa turan sabboontonni Oromoodha sabboonummaa Oromoo fi Oromummaa maal irratti akka ijaaramtee fi manni hidhaa afaan Oromoo ta'uu yeroo sanatti Wayyaaneen illee ragaa baatee jirti parsantiin 99 yookaan 98 Oromoo qofa manni hidhaa akka ta'e jechuudha Biraanuu Naggaa illee kan achitti agare jechuudha sabboonummaan Oromoodha akkaan jabaa fi cimaa akka ta'ee fi biyya tana keessatti yoo sabboonummaan Oromoodha akka jiraatu taate Oromoon dantaa isaa kabachiise Oromoon kabajame mataa ol qabate akka deemuu danda'uu fi haalli ittiin sabboonummaan Oromoo ittiin bocame ittiin kalaqamee fi ittiin caaseffamee fi ittiin diriire sirna gadaa wajjin wal qabate wanti ta'e waan nama ajaa'ibsiisuu fi waan diina rifaasisu waan Oromoo onnachiisu ture Biraanuu Naggaa fa'aan kana hubatan kanarratti qorannoo dalagaa ture mana hidhaa keessa taa'aa stressni inde uummata Oromoo jinaasaa Oromoo hidhaa keessa jirtuuf hidhaan qoraasuma gootaatti jedhanii hidhamutti warra gammachuu qabu wajjin hidhame halkan takkachi buluun isaaf azaaba ture Oromoon hidhame Oromummaa fi Oromoonnatee na Oromoo sila taggalkuun na Oromoonnatee noo taasisarkuut ka jiru I am Oromoo because I am Oromoo waan hin Oromoo ta'eef qofa hidhame isa jedhu mana hidhaa keessa Qaallittii taa'ee injiinaroonni hayyoonni qabsaa'onni Oromoodha qabsaa'aa turan jechaa turan nama kana hubate nama kanarra riisarchii dalagee waggaa dheeraa muuxannoo horate sabboonummaa Oromoodha akkamitti cabsina jedhe kitaaba maddabarii barreessee Abiyyitti warra kanatu Oromoo akkaataatti cabsuu danda'an irratti umrii jara arriitti baasan waggoota meeqa guutuu karratti dalagan jarri wayyaanee TPLFin cabsuuf hin turre warra dhageettan Oromoo kijibdoonni kunniin Eertiraa ta'anii taankii binnee jira rasaasa binnee jira matariyaas taanka keessan hin jenne Biraanuu Naggaa fa'aan maa galanii lolin qeerroon Oromoodhaa garuu wareegama qaalii kafalee harka qullaa warra hanga taankii funyaanitti hidhate dura dhaabbate hunda isaanii bilisoomse kan masara galche kan biyya alaatti galche kan kurtuu peestaaliidhaan hidhaa keessaa sabaase jechuudha. Dhagaa Oromoo galanni Oromoodhaa har'a mooyyee darbaa ta'e jechuudha. Biraanuu Naggaa fa'aan kana waan sirriitti hubataniif joqomiinsa Arsii rakkasa. Arsii irratti joqomiinsi ka'e kun Harargee fi Baalee fi Arsii cabsuuf kaayyeffame jechuudha. Keessattuu hawaasni jiraattonni naannoo san jiraatan irra baay'een isaanii uummata musliimaa fi uummata islaamaa waan ta'aniif walitti bu'iinsa amantaa warra musliima dha'uudhaan musliima jimmaatii wal lolchiisu musliima ilubbaa boorii wal lolchiisu musliima Harargee Arsiidhaan walitti wal lolchiisu musliima Baalee ka Arsiitiin kan Oromoo kutaa fi gandaan qooduu waan dadhabeef lagaan adda hiruu waan dadhabeef jaarmeewota Oromoo guutuu caasaa jira diigee bittinneesse kamaal galchuu qofa baafate Arsiin jala deemuu didde Daawud Ibsaa qofa baafate namni jala deemuu didde kaan qofa baafate namni jala deemuu didde PP Bilisiginnaa jala deemuu didde hunda isaanii jala Oromoon deemuu diddee jala dhaga'u didde kana maaliif ta'e kun tokkummaa Oromootu
sabboonummaa Oromoo fi Oromummaa fi Oromiyaa irratti waan bu'uureeffameef qofa. Waan achirratti ijaaramee fi achirratti caasiffameef qofa. Diinni fedha dhufu. Waggaa dhibbaarraallee ka fuulduraaf dhufu. Abiyyi booda mootummaan dhufu abiyyi nu du'a ilma namaati. Mootummaan nafxanyaa fi nafxanyaa caalu diqaalaan Oromollee yoo ka dhufu taate kana sirriitti beekee kana sirriitti hubachuu qaba jechuudha. Tokkummaa Oromoo diiguu hin danda'an. Sila kana ta'eef kana gochuu barbaadanii jechuudha. Kanaaf Awwaluu Abdiifaan diqaalaan nafxanyaadha. Diqaalaan ilma booji'amaa jeneraala dargii ka ture kun kan Arsiidha ofiin jedhu kun gabbahee kara deemtu marti warri nu minxaa fi diimaa afnee galchine OMN fi Jawaarfaan Arsii himachuu hin danda'an Arsii bakka hin bu'an jedhee Oromoo keessatti Jawaar akka jibbamuuf kijibaa fi buufaa isaa oofaa ture jechuudha. Afaan qorandee godhe afaan isaa qorandee godhe wanni akkasitti miidiyaa OBN gubbaa taa'ee haasa'u hundi bololaa fi soba akka ta'ee fi Awwaluu Abdii ergamtuu harree fi farda gaangee Geetaachoo Raddaa akka ture hundi kenna ni beena jechuudha. Addunyaa alama addunyaa beeka Geetaachoo Raddaa faallee ragaa nuufaa jiran jechuudha. Yeroo kana jennu Awwaluu Abdii ummata Arsiitii fi ummata Baalee bakka bu'uu hin danda'u. Gabaabumatti isin himati. Ummanni Arsiitii fi ummanni Baalee gootonni Baalee jechuudha. Gootonni har'a gallaa ta'anii Oromoon hundi jechuudha. Warra takka guyyaa takka daqiiqa sekondii maayikroodhaaf nafxanyaadhaaf gajjadeen beeyne nafxanyaa warra gabbareen beeyne warra nafxanyaatti harka hin kennatin harka kennachuu dhiisanii Sumaalee dhaqanii siyaasa barreerraa rasaasa fudhatanii waggaa 8 waggaa 10 nafxanyaadhaan goota lolaa turan jechuudha. Gootota finciltoota qotee bultoota Baalee ni beektan. Seenaa kanallee dhagaa isinitti himnaati. Warri hin beekne warri nama dhalattan jechuudha. Warri ijoollee nama siyaasa keessa seenaa jirtan hubadha asirratti. Kala beekaa biyyi kala beeka nafxanyaan jalqaba eenyu cabsuu qabna. Baalee Arsii fi Harargee cabsuu qabna. Sabboonummaan naannoo san jiru sabboonummaa Oromummaa akkamiirratti akka bu'uureeffamee fi qabsoon sabboonummaa Oromoodha. Qaanqeen bilisummaa Oromoodha. Kan kaata achirraati wal sobuun hin barbaachisu. Namni nafxanyaa gabbaruu dide. Namni nafxanyaatti lafa harka kennachuu dide. Mareet laa warra jinnii fi tawraarii giraasmaach qanywaasmaach zammami jedhanii didanii waaqa guutuufaan warra lola Oromoo keessatti yeroo jalqabaatiif bara 1962 akka faranjitti adda bilisummaa Oromoo maqaan ABO jedhu zamanan turinitti warri Sumaalee dhaqee Ziyaad Barreerraa rasaasa fudhatee dippiloomaasummaa yoo Oromoon warra eegalanuu warra keenya kana jechuudha. Gootota kanneen arra akka cabsuu danda'anii fi warra nafxanyaa duris hin gabbarin ilmaan isaanii akka isaan hin gabbarre waan beekaniif isaan kan akkamitti cabsuu dandeenya jedhanii har'a abbeeronni sirna durrirraa dhaalanii fi akkaataatti nu weeraruu fi gartee weerara lafaatii fi weerara Oromummaa cabsuu fi balleessuu irratti isaan godhan ilmaan jaraarra Abiyyi wajjin nutti dhaadattee nutti kaatee sababa amantaatiin Oromoota addaan qooduuf gandaa fi kutaa fi lagaa fi gosaa fi balbalaan Awwaluu Abdii diqaaladha Arsii miti. Jawaar akkamitti Arsii himata jedhee nama dubbatuuni innu diqaaladha. Diqaalaa jeneraala dargiiti innu. Waggaa 8 guutuu warra nafxanyaadhaan lole. Lola dhoombiloo beeytan lola dhoombilirratti warra lolaa ture. Jarraa Bagadaafaan akkasii lolaa turan. Elemuu Qilxuufaan akkasii lolaa turan. Warra takkaa nafxanyaa gabbareen beeyne harmi maaliif irraa cirame? Harki maaliif irraa cirame? Calii calaqoorratti maalume? Wanti deebii miti. Wanti deebii miti. Warra gaabii hafee qeebaluutti jiraachuu mala. Ummanni kun ummata sirna nafxanyaa ila lumri filaa kiraa fil zaman hin qeballe jechuudha. Kanaaf warra nafxanyaan bakka jirtu duula irratti bante jechuudha. Kanaaf ummanni Arsii Baalee fi Harargee keessa jirtan keessattuu obboloonni keenya Ortodoksii amantaa Ortodoksii hordoftan amantaa Kiristaanaa hordoftan nuu fi isin walitti buusuuf deeman. Oromoo amantaadhaan adda qoodoo kan daddaban taate immoo islaama walitti buusuuf deeman jechuudha. Kana hojiidhaan agarsiisaa jiran jechuudha. Propaganda adda kirriif naqalan kirriif najjese kana hunda koo gadi biraanuu noggaafaa. Warra sabboonummaa Oromoo akkaataatti cabsan. Hirisachi waggaa meeqatti dalaganii digirii maastarsiitti qaban jechuudha. Kenna kanan beeku jechuudha. Kanaaf har'a duulli hagana ga'u ilmaan Oromoo irratti deemaa jira. Ilmaan Oromoodhaa dammaqanii shiraa fi sharrii biltsiginnaa kana irra aaluu qabnaa isiniin jechuu barbaada jechuudha. Gabaabumatti jechuudha. Obboloonni keenya musliimaa ka kiristaanaa jechuudha.
sababa kanaa wal qabatee baala fi arsii fi hararge keessa caasaan maqaa amantaa kunoo kaabinoonni kaleessa ergaa turan namoota hedduu qunnama ture. Parsantiin 50 amantaa kiristaanaa parsantiin 50 amantaa musliimaa ta'uu qaba jedhanii caasaa kaabinee ijaaramiinsa godina irraa haga aanaa baala fi arsii fi hararge keessa walgahii taa'anii itti manii mariichisaa turan jechuudha. Edaa kanaa fi eegalaa fi kiyya booda arganii anillee information achi keessa naguu jira jechuudha. Edaa kanaa fi ka jedhan jechuudha. Maqaa amantaa kiristaanaa jedhu lala Oromoo na dhagaa. Ilmaan wanni kalee baardaritti illee walgahii ta'an wanni namni akkana gabbaasee maxxansu hundi waan hin jire jechuudha. Warri ejjennoo warri Pipi yookaan biltsiginnaan naannoo Amaaraa ejjennoon inni qabu maalidha? Seera biltsiginnatti sirra deebi'ee isinii hima mallee kalellee isin time. Seera biltsiginnatti namni tokko Gondar irraa dhufee Shashamannee bulchuu danda'a. Goojjam irraa dhufee Arsii Diidaa bulchuu danda'a. Awwadaa bulchuu danda'a. Ciroon bulchuu danda'a. Baalee Roobee Baalee Gindirii fi Dolloomandaa bulchuu danda'a. Seera caasaa fi akeekaaf kaayoo biltsiginnaa keessatti. Kana jarruun dubbatan. Taayee faanuu gabbaanii haasaa turanii himaa. Namni kamuu achi miti የዜግነት ፖለቲካ ነው ኦሮሞማ ተው ረምባባችሁ ኢትዮጵያ ቆፋ ታነን ናኖ ሰዱፌ ሙንቹ ለንዳ ይቹ ሴረ ጫሲፈማ ሰባብ ሰለሚ ከሰተሞን ነው ዳላታ ናኖ ሰሪ ቆፋቱ አባለባ አባብያት ከለለቹ ለት አባለባ አባብያት ሚት ይቹ ከና ወልቀበቴ መቃክ አመንታቲን ኦሮሞታ ክርስታ ወረ ኦሮሞን ታይኑ ጎንደር ይፊ ጎጀም ይፊተኒ ጫሳ ከሰነቀኒ ፐርሰንት ሸንተማ Amara kuduf deman kana abiyyi wali galanii jiran isinitti himaa jiran dhaga'a maaliif kana godhan warra sababa amantaatiin ummanni keenya dhumaa jira sababa amaarummaati ummanni keenya dhumaa jira bakka bu'ummaa barbaanna nu goota isinii godha kanaaf Oromiyaa Arsii Baalee fi Hararge keessa caasaa kana godhanii sabboonummaa naannoo sun jiru diiguu barbaadan Oromoo maqaa amantaatiin wal nyaachisuu dan keessa ammoo Oromoota amantaa kiristaanaa qabanillee wal keessa makanii akka isaan walitti bu'iinsa amantaatiin achi booda maaliif baandii dhagaa hir'atoof dhagaa tokko shimbira lama. Obboleessi kiyya amantaa kiristaanaa qabu shawarraa dhufee naannoo san bulchaa namni ammoo mootummaa san keessa jiru nama amantaa ortodoksii qabu miti maqaan haa ta'u malee nama nafxanyummaa leellisu ta'uu danda'a. Wallagga irraa kan dhufu akkasuma Arsii fi akka Baalee keessa jiru Arsii fitanii Hararge keessa jiru Baalee fitanii akkasitti wal nuuf ciisiisuuf deeman jechuudha. Kana Oromoon itti qophaa'e beekee dammaqee shiraa fi sharrii nafxanyaatii fi tarsiimoo isaanii kana irra aanuu qabaa isiniin jedhan dhagaa Oromoo. Kana suma isin gabaabsa jechuudha. Ka itti aanu ammoo egaa ka hundi keessan akkuma beektan yeroo ammaan kana biyya Itoophiyaa keessatti mootummaan Abiyyi tokkummaa Oromoo diiguu bira darbee diiguudhaaf yaaluu bira darbee Jaarmoota siyaasaa Oromoo warroota qabsaa'ota ofiin jedhan hunda isaanii qaata addaan qoodee addaan diigee birkitti addaan baasee jira jechuudha. Keessattuu hundi keessan akkuma beektan yeroo jaarmaa paartii biyyoolessa Oromiyaa kan ture kan maal galchuutiin hoogganamu maal akka inni dalagaa ture maal akka inni hojjechaa ture hundi keessan ni beektan jechuudha. Kanaaf qalbiin kiyya tokkoffaa maalidhaa? Fonqolchi jaarmaa bilisummaa Oromoo keessatti godhamee ture jennee isinitti himne ture. Fonqolcha jennee isinitti himne har'a ta'ee moo hin taane har'a agartee moo hagarree isiniin jechaa jira. Akkuma wayyaaniin jaarmoota sii ta'u Oppidoo fa'aa kalaqattetti akkuma dheengadda Shimallis Abdiisaa jedhatti wanni nu biltsiginnaa yookaan immoo badhaadhina dhaabneef akka gantoota yookaan immoo warroota nafxanyoota Oromootiif ta'u qofatti kalaqanne akka Oromoof ta'utti osoo hin taane akka jaarmaa Oppidoof ta'utti akka guruuppii ilmaan nafxanyaa jala deemanitti ta'utti kalaqanne jedha afaan Oromootiin dubbatee jiraami. Kanaaf har'a Abiyyi maal godhachaa jira? Warroota dhugaadhaan Oromoodhaaf qabsaan qabsoo Oromoo keessa turan kan akka Abdii Raggaasaa fa'aa Dr. Shukut Galataa fa'aa warra nu qaaman isaan beeknu kan akka Koree Gammachuu Ayyaanaa fa'aa jaarmaa adda bilisummaa Oromoo keessattuu duula ilmaan Oromoo Wallaggaratti fakkaatu laala fakkeessanii ilmaan Horra Guduruu obboloota keenya kan Horra Guduruu obboloota keenya kan Wallaggaa qofa jaarmaa kana keessaa filaniidhaan tokko lama Arsii qabamii keessa buusuu malan Hararge keessaa buusuu malan kanan laalin asi warri laala namni Abdii Raggaasaa fa'aan Koree Gammachuu Ayyaanaa fa'aan caaltuu fa'aa qabsiisee maneedhaa keessa
obbo Toleeraa Adabaati fi Araarsoo Biqilaa fa'a. Amanaa kana fudhadhaa. Mana keenya of jala qulqulleessaa yoo hin deemne mana keenya yoo of jala qulqulleessaa hin deemne borullee karaa nuti deemnu kanuma jechuudha. Intarvii guyyaa kaleessaa laala. Obbo Daawud Ibsaa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoodhaa walgahii hoteela Hiltanitti taa'ame kan obbo Toleeraa Adabaatii fi Araarsoo Biqilaa olaantummaa fi adda durummaan hoogganaa turan beekamtii hin qabu jedhe namni godhannu Hayyuu Duree jaarmaa Adda Bilisummaa Oromooti. Isaan ammoo gad deebi'anii maal jedhan? Yeroo ammaa kana jaarmaa obbo Toleeraa Adabaa gaaffii deebiin BBC wajjin godhe laala. Yeroo ammaa kana jaarmaan Adda Bilisummaa Oromoodhaa itti aanaa dhaabaa yookaan ammoo tinuu itti aanaa Hayyuu Dureetiin hoogganamaa jira jedhe. Araarsoo Biqilaa kan gadda masaraa bita mangistii seenee afaan Amaaraa sarara lamatti barreessanii itti kennanii dubbisuu dadhabee kokkee waliitu jechuudha. Shira deemaa jiru laala Oromoo. Abiyyi adda bilisummaa isaa ta'u kalaqee jira. Paartii biyyoolessa Oromoo Kamaal Galchuu kan isaa ta'u kalaqatee jira. Gaafa kana ture. Jaawarfaan gaaddisa Oromoo jaarratanii Oromoo sagalee takkaan addaddummaa ilaalcha siyaasaa lafa kaatanii dantaa ummataa dantaa egeree Oromoo fi Oromummaa fi Oromiyaa fi sabboonummaa tiksuuf Oromiyaan afaan takkaan sagalee takkaan dorgomuu qabdii jedhanii Jaawarfaa walii galan. Isa kana ka diigeenudha Kamaal Galchuu fa'a paartii biyyoolessa Oromooti. Ka kana diigeennu Araarsoo Biqilaa fa'a. Ka kana diigeennu obbo Toleeraa Adabaa fa'a. Ka kana diigeennu Shimallis Abdiisaa fa'a. Addisuu Araggaa fa'a. Ka kana diigeennu Abiyyi Ahmad fa'a. Haalli Oromoon itti deemtu dantaa Oromoo egeree Oromiyaatii fi Oromummaa waan tiksu jecha warroota barbaadu ka takka aangoo argee hin beekne kana as keessaa baha isin diigaa jira isin hidhu waan barbaadanaasaa jaarmaa maqaa keessanii kan maneedhaa isinidhaa kan kararraa isinii maqsaa maqaa abaa'uutiin hin dorgomtanii Harargee Arsii irratti Baale irratti ni mootanii Wallagga keessattis aga tokko martanii Shawaa keessatti obbo Toleeraa Adabaa fa'aa waan jiraniif ni mootanii kanaafuu adda bilisummaa Oromoo kana diigaa jedhanii warra aangoo bololu warra kanatu qabsoo Oromoodhaa bara dheeraadhaaf sakaalaa ture. Bilisummaa qabsoo uummata Oromoodhaa warra kanatu bara dheeraadhaaf sakaalaa ture. Kanatti qabee unkuraa ture jechuudha. Sirriin dhagaa Oromoo sirriitti maati. Jarrituun gantoota. Warri adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa ganallee gantoota. Isaaniif Taayyaa Danda'a Shimallisii fi namni Abiyyiin gargar baasee ilaale never ever diina caalu gantuu Oromoo keessatti qabsaa ture fi qabsoo Oromoo fa'aa sakaalaa ture jechuudha. Hundi isaanii san. Maaliif jarri ni dhabnarra? Oromiyaa akkam du'aa jirtu. Oromiyaa ajjeefamaa jirtu. Qeerroo duguggaa sanyiitii fi hidhaan jumlaaraa fi lolli duguggaa sanyii guyyaa adiidhaan masaraa kiiloo 6 keessaa itti labsamee jiru kanatti waa'ee aangoo waa'ee tasgabbii fi nageenya haasaan dantaa sabaatii fi dantaa uummata hayyoottanii fi qeerroo uummata Oromoodhaa dhiisanii tunniin gantoota caaluu hattoota tunniin. Jara kana dhiisuu hin deemnu bara. Abadan dhiisuu hin deemnu. Warra qabsoo Oromoo duris gane. Tunniin har'aa miti. Duris wayyaaneedhaan warra ergamaa turetu har'allee Abiyyi ergamaa jira. Qabsoo Oromoo keessa Eertiraa ta'ee wayyaan ergamaa warra turetu har'allee Abiyyi ergamaa jira. Ergamtoota. Ergamtuun ergaa barattee harreedha. Akka fardatti yookaan wayyaanee fe'atti akka fardatti yookaan nafxanyaan fe'atti. Akka harreetti jechuudha. Harroota tunniin. Abadan kana Oromoo fudhadha. Kanaaf shira deemaa jiru malee nu dantaa enu digamee nuti damee osoo hin ta'in shira deemaa jiru sinti Abiyyi. Jaarmoota Oromoo bakka buuna jedhu maqaa abaa'ootiin maqaa paartii biyyoolessa Oromootiin maqaa kaafa'ootiin maqaa adda addaatiin jaarmoota kana keessaa funaannatee filannoolee godhuu deema Abiyyi. Filannoo dimokiraatawaa jedhee gaafas korojoon in keessaa qicamaa Abiyyitti fufa jarri immoo aanaa tokko yookaan aanaa lamaa sadiin kennaniif. Yookaan ammoo jaruma sadiyyuu kennuufii dhabuu malan filannoo booda jechuudha. Wanti jiru kana jechuudha. Kana sirrii fudhadhaati amanaati nargeeffadha. Kan itti aanu qabxiin kiyya hayyoottan Oromoo fi qeerroon Oromoodhaa yeroo ammaa kanatti maal godhuu qaban. Tokkoffaa qabxiin hin dhufeef kana jechuudha. Waan biraa keessa isin haasa'e malee. Yeroo mootummaan Itoophiyaa mootummaan nafxanyaa sirni Abiyyi sirni Minilik lubbuu dhabee kokkeen qabamte cinqaa fi ciniinsuu keessa jiruu fi birmannaa uummata Oromoo kadhachaa jiru. Tokkoffaa Tigraay Abiyyitti kaatee jirti.
Tigray hidhannoo qabdi taankii qabdi hidhannoo silaa mootummoonni naannootti inni hidhatan laawuncharii matariyaasa xayyaara buusu taankii qaban dhoksanii jiran malee takka wanni Eertiraa gaafa badummee achi deemee achi hin deebine tiraaktaroon Oromoo mala maasadii qofa deebisaniif jechuudha. Oromoo dhageessitti maati. Yeroo akkanatti walaayitaan itti kaate kanatti yeroo Oromoon akkanatti itti ka'e kanatti yeroo akkanatti Shimallis Abdiisaa fa'aa dabalatee haasawaa isaaniitiin ilmaan nafxanyaa alaa fi keessan itti ka'an kanatti Itoophiyaa guutuun Abiyyi itti kaatee jirti. Sidaamaa fi Guraagee fi Silxeen itti deemti. Sabaaf sablammoonni warroonni naannoo mirga ofiin of bulchuu gaafatan hundi itti deemaa jiran jechuudha. Kana odoo agartan hayyoonni Oromoo biyya alaa jirtan mataa walii qabachuu dhabuu keessan yaada wal adda adda hiruun keessan qabsoo bilisummaa Oromoo gufachiisuu keessatti shoora olaanaa qaba. Jaarmoota siyaasaa Oromootii fi hayyoottan Oromoo biyya alaa jirtan addaan gargar baasnee isin laaluu hin qabnu. Oromoon isin irratti duuluu qaba. Qeerroo Oromoodhaa burjaajessitanii miidiyaa adda addaatiin ibsa jannoo kennaa wal mormii wal sakaaluu fi wal dura dhaabbachuu keessaniif Oromoon qeerroon irra burjaajii keessa seenee karaa ittiin qabsaa'uu fi karaa deemu wallaalchisaa jirtan. Ajaja eenyu dhagaa. Qeerroon biyya keessa jiru qeerroo Doktorii Ibaluu Karogeeyyii Ibaluu qeerroo Ibaluuti. Dhugaa walitti himna hin sobu Sa'ad Ismaa'il dhugaa isinitti himan. Maaliif akka Oromoon naa bilisomtu waan barbaaduuf akka Oromoon gabrummaa jalaa baatu waan barbaaduuf akka qeerroon Oromoodhaa yaada hiramaan osoo hin taane yaada tokkoon sirna kana ofirraa kuffisuuf tokkummaa isaa eeggate akka deemu barbaadan. Qeerroo miidiyaa Ibaluuti moo qeerroo miidiyaa Ibaluuti? Isinii fi warra biyya alaa kana jirtan hayyoottan warra isin hin jedhan rogeeyyii isinii fi warra har'a adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa ganee magaalaa kophaatti Hilton Hoteelii keessaa kennaa jiru maaliin addi isin baasa? Mikinyaatuma kamiin akkamitti? Bamanan kalkuleeshin Oromoon kalkuleeshinii kamiin akkamitti addaan isin baasee isin beeka? Nan nyaachistan nan obaastan nan jiraachistan dhugaa dubbachuuf garuu dubbatti hin deemu obboloota kiyya dhumaa jira waan ta'eef wareegama qaalii kafalaa waan jiraniif waan ta'eef odoo qeerroo jaaramiinsa qabaanne qeerroon jaaramiinsa qaba yaada hiraa miidiyaa adda addaatiin peeji adda addaatiin yaada adda addaa kennaa qeerroo kan gabbaasta yemaan qeerroo maqaa siyyaanu qeerroo Ibaluu jedhee gabbaasa nama kana isinitti himuu dhabdan. Oromoo hiriira yaananu hiriira hin baana. Abiyyi Arramee fakkeenya isinii maa dhagaa Oromoo. Warri ala kana jiru hayyoottan ala kana jiran warroota qabsoo bilisummaa Oromoo gadi hin taa'e beekalleen hayyuun qabu የፈለክ PhD miti waan barbaadde kana keessa qaban PhD'n kee PhD keeti ka saba Oromooti miti si qofaaf digriin keetillee si qofaaf saba Oromootiif miti garuu gaafa PhD kee beekumsa kee hayyummaa kee saba keetiif qoodde qofa ka sabaa ta'a. Kan gochuuf ammoo saba Oromoo addan hiruu osoo hin taane qeerroo Oromoodhaa yaada tokkoon wadhabbiin garagaraa jiraatu ilaalcha adda addaa qabaattan obsitanii obsa godhattanii dandeettanii qabattanii hammeenyi fedhallee akka jiraatu taate bara namni bara lafu garaa mukkoo andaan dallaku kijibaan illee namni waliin jirrallee hin jiraaman isin gidduu hin jiru ana sobe moo jara sobe ana sobe Oromoo ani isin hin sobu Oromoo saa ammaa kanatti xiinxalaan barbaaddu kun qeerroo qophaa'e peejii sarara maxxansa kun ammoo lagannaa kana goona jedha wanni Oromoon itti deemtuu fi burjaajii biyya alaa kana keessaa deemaa jiru waan baay'ee tokko ilmaan Oromoodhaa daddaa miidiyaa irratti dhiyaachuu qaban wallaahi laazim miidiyaa fedheera karabaata kaadhee taa'uu hin barbaadu qilaa feenu miidiyaa fedhe
lubbuu ilmaan Oromoo nama isin iyyaachisne jechuudha. Lubbuu qeerroo Oromoodha ka hidhamaa jiru ka du'aa jiru ka qabeenyi isaa irraa samamaa fi lafti isaa irraa samamaa jirtu ka haati isaa cinqamtee dhiiba dhabaa jirtu dhugaadhu biyyaalaa jirra bara. Sila arra laalaa fi guba qeerroon biyyaa keessa jirtu beeytanii mataa walii qabattanii walii dhuftanii Oromoo liidarshiippii uumattanii caaseffama uumtanii ummata Oromoo mataa fi miila walii qabdanii yaada hiruu dhiistanii yaada hiruu dhaabdanii tokkummaa keessa labsitanii qeerroo tokkummaadhaan silaa yoo raaru sa'aatii akkanatti wayyaaneen gara cinqitee jirtu sa'a akkanatti walaayitaan itti ka'ee jiru sa'a akkanatti Oromoon itti ka'ee jiru. Fakkeenyaaf Abiy Ahmad waraana amma qabu waraanni Itoophiyaadhaa miliyoona tokkoon ga'u bara hin beektanii kana. Waraanni jiru 500,000 ummanni jiru ummata miliyoona 110 miliyoona 120. Waraanni amni Abiyyi ka jiru kun Tigraayitti kan arge kan Oromiyaatti bobbaase kan Walaayita kan Sidaama kan Guraage waraanni miliyoonni 5 ga'a. Kana wallaaltanii ijoollee Oromoodhaan kana wallaaltanii ummata kana gara tokkotti hiriirsuu dadhabdanii gara peejii gubbaa barreessitanii qeerroo mana taa'ee barreessuu hin dadhabne namu garuu walitti dhuftanii waan Oromoo onnachiisuu danda'u waan Oromootti abdii horaa danda'u waan Oromootti hamilee godha waan Oromoo mataa walitti qaba mootummaa kana bar Jawaar Mohaammed abbaan Oromoodha wallaahi laazim Oromoon isa dhabuu miidhamte bar. Gaafa qabsoon jabduun akkasitti tashanbeetan yaadattanii warri gantuun akka Amaggisheefan Biraanuu Leenjisoo faanis haga Abiyyiin dhufin dura jechuudha. Dooktar Awwalaaloo faan Piroofeesar Isqeel faan hundi warri arra yaadaa fi ilaalchaan gargar yaa'e bittinnaa'u akka bombitti bum kun bilisiginnaa kun ilaalcha kaanitiin kun ilaalcha murnaa ka garee ka guruuppii kun ka kaanii kun ka qeerroo kun ka marree kun ka jinni kun ka marree jiru. Sirriitti ilaalaa. Dur eessa turre har'a eessarra jirra ammoo bakka jirurra garam deemaa jirra ka jedhu silaala Oromoo. Nuti dantaa saba ummata Oromootii fi hegeree Oromiyaatiif Oromummaatu nu yaachisa malee dantaa gareetii fi guruuppiitiin jaaramanii qabsaa'uutii miti. Abbaan barbaade guruuppii fedhe jaarrate garee fedhe murna fedhe jalatti jaaramee deemuu danda'a. Kun ammoo saba keennaaf salphina. Caphiinsa gaalli laala dhagaa mammaaksa tokko jira gaalli yoo cabe iwwallaanan achuma qalan gaala gaalli guddina isaa gartanii miti yoo cabe hin fayyu gaalli isin warraan rakka gaalli cabuuf balbala karaa saaqaa jirtan jechuudha abbaan feetana bira kootu hunda keessan respect isin kabaja isin jaaladha garuu yeroo isin karaan taane deemtanii fi ummanni kenna fi haalli biyyattiin keessa jirtu biyyattiin Itoophiyaa mootummaan Itoophiyaatti jiruu fi sabab-sablamii mootummaa kana irratti ka'anii jiranitti watalaalu garaan nyaatan. OMN maaliif cufame? Sababa mirga sabab-sablammootaa fi sagalee walaayitaa ta'eef cufame. Kana wallaaltanii irra simu. OMN sababa mirga Sidaamaa kabachiiseef Silxee fi Guraagee Qimaantiif sabab-sablammii garagaraatiif sagalee waan ta'eef cufame OMN. Moo sagalee Oromoo qofaafi? Sagalee Oromoo qofaafi cufne OMN kana beekaa? Naftanyoonni kan kana godhan maaliif? Kana beekuu dadhabdanii kana hubachuu dadhabdanii har'a miidiyaa garagaraa teettanii ibsa jonnoo garagaraa ilaalcha garagaraa barruu garagaraa dur peejii joora takkitti ture waan joora badhaaf kaas kapa bum maaliif yaadanii ranka takkitti hoggansa achi jala deemna jechuudha. Oromoon mee waa'ee hoggansaa iyyuu dhiisa mee har'a wayyaaneen achii kaataa jennu Amaarraa biyyitti ka'ee jira Oromoon itti kaatee jirti dabuu biyyinni kun hundi alaatti ka'ee jira garuu namni Abiyyi biyyattii Itoophiyaa keessatti akka lubbuun godhanne waraana isaa guutuu ka daangaa eeguu fi hunda ka Sumaalee jiru Maqdashoo irraa yaamee eessa bobbaase Oromiyaa keessa bobbaase eessa Baalee Roobee Jimma Ilubbaabor Boorana Dambidolloo Shawaa kana keessa Gullisoo Calliyaa Maarree Walloo kamii waraanni Itoophiyaa guutuun parsantiin 80 Oromiyaa keessa jira. Naannoo Tigraay jira naannaa seenaan dubbadhu meetin waraanni Abiyyi ajaju naannoo Tigraay jira naannoo Amaaraa jira Affaar jira sila Affaar jiraate gaaf bishaan akkasitti isaan weeraru san waraanni akka tokko dhufee footoo nagarraa bara Affaar keessa iyyuu hin jiran Sumaalee Ogaden keessa hin jiran waraanni Abiyyi guutuu Sumaalee irraa deebise hundi Oromiyaa keessa jira Oromiyaa cabsuudhaaf
hunda kana agammi hamaan godhee jira jechuudha. Qeerroo waan kana keessa jiru akkamitti mootummaa kanarra aanuu hin danda'amu. Maal godhuu qabna? Yaada keessan hiruu dhaabdanii odoo walitti dhuftanii mataa walitti qabattanii ummata kana silaa arra gabrummaa amma jala jiru kanaa fi laalaa fi gubaa amma jala jiru kana jala ummata kana baasuu danda'u qabdan turte. Wanni an ammas biratti isinitti himu tokko ilmaan Oromoodhaa hundi keessan akkuma beektan dabuubiin sabab salamiin mootummaa biyya akkaatee jirti. Mootummaan biyyi humna qabu hunda Oromiyaa irra fayyadamee jira. Oromiyaa kolaasuu, Oromiyaa jilbisachiisuu fi Oromoo yoo achi kaate daqiiqaa takka kufne maaliif? Yoo Oromoon achi ka'ee bareessu eenyu qabeetani sululta, sabbata, burraayyuu, masaraa funyaan jala jiraatan. Funyaan jala daqiiqaa 10 masaraa seenu daqiiqaa 5 kama qala jiru kiiloomeetira 1000 takka irra jiruuf dantaa qaba biyya. Tigraachumatti faabilchuutu jedhee sabbaree jira. Deemee waraana lubbuuf itti xamaaraaf jirrillee lubbuuf bukkeetti kaastee garaftee qursii baardar qursii gondar laqana baardar irbaata ammoo masaraa nyaatan hin beekan sirriitti waan beeku biyya kana sirriitti beeka bareechee. Kanaaf uummata Oromoodhaa haala inni itti laaffisuu danda'u jaarmoota Oromoodhaa warri silaa jarri deemu addaan qoodu addaan hiru hayyootan yaada isaanii biyya jiru sana akkuma warri jaarma biyya alaa hirame hayyootan Oromoo ka biyya haalli mijjatee jiru ka biyya dimokiraasii keessa jiru ka waan fedhe godhuu danda'u yaada hiree jira. Jawar jedhee jira gaafa Oromoo yaada hirtan qabuu keessan beeka akka malatti nu cabsu warri deemu warra biyya alaa jirtan keessa illee tokko takka wallaa harka sana qabu. Kanaanaa miti Oromoo guutuutti sun gubachaa jira qeerroo guutuutti sun gubachaa jira. Eenyu jala deemu peejii eenyu maxxansi ibaluu kana maxxansi eenyu dhageenya sin jedhan Shashamannee irraa Awwadaa irraa Haramayaa irraa Galamsoo irraa Baddeessa irraa Shawaa keessa Wallagga keessa Gujii keessa bakka hundaa sii barreessan Walloo Kamisee keessa. Ka ibaluu barreessee maxxansi jedhemoo ka miidiyaan ibaluu jedhemoo ka miidiyaan ibaluuti. Miidiyaan ibaluu dhaabee jira kun akka namni qabsoo Oromoo burjaajii keessa ka'e tokkoffaa warra biyya alaa kana jiru. Dhugaa nyaanni dhugaa isinitti himabbo warri biyyaa dhugaan qabsaa jira. Warri biyyaa bar sila arra Joowar achii bahee ala kana dhufe dhumattee bar dubbiin hin dhumatti dubbiin gafa sila. Abbaa qabsoo abbaa qeerroo abbaa dhugaa abbaa haqaa abbaa yaadin irree Oromummaa fi Oromiyaa irratti murnaa fi gara dhiisee Oromoodhaaf qabsaa ture har'a hidhaa keessa jira jechuudha. Oromoo kana dhabuusitu har'a yaada bittinnaawaa fi yaada garaagaraa jala akka Oromoon deemtu nu godha jechuudha. Warri biyya alaa jirtan hayyoottan Oromoodhaa itti gaafatamummaa qabdan ani isinirraa bu'uun deemu. Jaarsummaan illee yoo hidhatta borgala moolitti deebitan dheenqadduma jaarsummaan fixannee jira jedhan as deebi'anii immoo qaata kun waan biraa maxxansa kun waan biraa maxxansa. Yaada ilaalcha murnaa guruppii garee garaagaraa eenyu hoogganaan qeerroo si jedhan biyya jira siin jedhan eenyu maqaan isaa ibalu siin jedhan. Ajaa'ibaan qeerroon hoogganaan qabdu. Hooggansi qeerroodhaa Jawar Maammadii hidhame dhumate. Hooggansi qeerroodhaa qeerroon hoogganaa qabdii aanaa fi godina irratti caaseffama qabdi. Kana ibaluu jinnii mila jalqaba warri an qeerroo hoogganaa bakka bu'oo jettu. Shira abiyyi si xaxeefirraa qoladhu walala. Shira abiyyi ittiin si diigaa jiru qoladhuuti achi booda gara qeerroo kottu. Abiyyi si qolaa jiru dhukkee sitti kaasaa jiru dhiistee hoogganaan qeerroo ana ibsa ejjennoo inni baase ibsa ibaluun baase manaaman. Intala kun jalqaba abiyyiin ifirra dhooggetu nama jalqaba abiyyiin ifirra dhooggetu hoogganaa qeerroo ta'a. Osoo abiyyiin dhogguu hin dandeenye hoogganaa qeerroo maqaan yaamame ka biyya jiru biyya jira jedhanii eenyu hidhaan jiru jedhanii ala jiranii hoogganaa dhokatee naa qabsaa'u anaaf hoogganaa miti. Hooggansa jechuun bara Taddasa Birruu qabsaa'an Jawar fa'aa dhokataniiti miti gabbaaniiti bara. Mr. Mandela fan, Mahatma Gandhi fan, Martin Luther King fan, gabbaanii uummata isaanii dura dhaabbatanii wareegama barbaachisu kafaluudhaaf uummata saba isaanii keessa seenee kafalanii kun wareegame kun hidhaa keessa shame kun waan meeqa ta'eeti. Wareegama akkanaa kanallee karrallee fudhachaa jiru Jawar Mafaa jechuudha. Kanaaf hayyoottan Oromoodhaa biyya alaa jettan yaada keessan hiruu dhaabdanii uummata Oromootiif qeerroo Oromoo burjaajii keessa jiru dhaabdanii mootummaa kokkee akkana qabamee jiru kana wallahi dhugaa isinitti himami yaa uummata Oromoodhaa meena dhageettan ani isinitti himu. Odoo har'a hayyoottan Oromoo mataa walitti qabatanii liidarshiippii tokko hooggansi tokko uummatanii akka kun OLC yaadatanii Jawar faan gaaf jiran Oromoo waa meeqa walitti qaban. OLC Oromoo liidarshiippii osoo har'a hooggansi akkasii biyya alaa kana keessa ka jiraatu taate qeerroo gabbayii karaa cufi jettan wallahi billahi Oromoo guyyaa takka karaa cufa abiyyaan gurraa bu'a.
Wayyaane Walaayittaa Sidaamaa guutuu sabaaf sallamni bad jalqaba riisoorsii maqabduu hin beektu bar nama riisoorsii humna qabutu beekutu qabsuuf deemanii hin beektan bakka otuma sin dabbare bichaa Facebook gubbaa teettanii kana barreessitanii qeerroo gabba akkana siibaa qeerroo ay qeerroo akkanuma siibaa callisee Facebook kan inni barreessu peejii kam jala baame akkuma ka Tsaggaayee deeggaru jiru Kayaayaa deeggaru jiru Kayitaana deeggaru jiru Isqeelin ka deeggaru jiru hundi yaada adda addaa yoo ka maxxansu taate qeerroon kennu jala deeme kun kan maxxansu kun kan akkalatti miqabsoo saayibi ka joorfana singaan of duuba deebi'aati ilaala qeerroo gabbayi karaa cufi inni qabsoo Oromoo warri laaffisaa jiru tokkoffaa isin osoo isin jaaramin odoo isin tokkoon ta'in qeerroo gabbayi karaa cufi jechuun yakka iski criminal yakka guddaa odoo ati waliin galin odoo ati tokkummaan qabaatin odoo ati ilaalcha takkaan hin tarkaanfatin qeerroo gabbayi karaa cufi jettanii qeerroodhaan kachi ba'ullee bar ilma namaati lubbuutu badaa bar yoo tokkummaati qabaatti yoo ati walii galtee qabaatti qeerroon achii bahee duulleen lubbuun isaa lubbuu gootataati wareegamaa fi aarsaan kafalus mataa isa ol qaba malee mataa gadi hin qabu jechuudha har'a qeerroo karaa cufi jettaatiin achi kun ammoo lagannaa gabatti jira kun ammoo kan hin godhinaa jira Oromoo tokkoffaa ka burjaajessu jiru warra biyya alaa kana jirtan warra hayyoota aktiivistii ofiin jettan isin jechuudha nuti uummanni Oromoo biyya alaa jirru ka waan miidiyaa dubbachuu dandeenyu ka waan haala mijataa qabnu uummata kanarratti dhiibbaa godhuu qabna yoon taane hoo ummannummaan Oromoodha walitti yaati hoggansa dhaabbadhaa jaarmee hoggansa Oromoo jedhaati dhaabbadhaa yeroo kana jennu hundi keessatti akkuma beektan fulbaana 30 booda mootummaa seera qabeessa ta'e biyya Itoophiyaa keessa hin jiru hayyoon Oromoo kana jedhani waa'ee makaraa cufuu bicha lagannaa gabaa qabsoon kana wallahi jawar gaafu qabsaa'u I think guyyaa lama moo guyyaa sadii kawaa'ee lagannaa gabaa labsame tunniin torbaan lama keessatti torbaa sadii keessatti lagannaa gabaa karaa cufaa guyyaa 10 guyyaa 5 akkana maasiin waan birallee haasa'uu hin barbaadu jechuudha kanaaf hundi keessan fulbaana 30 booda mootummaan hin jiru Itoophiyaa keessa fakkeen isinii maa jira dhagaa mootummaan seera qabeessa ta'e ka seerri biyya Itoophiyaa hayyamtuuf biyya san keessa hin jiru kanaaf uummanni Oromoo ala jiruu fi ka biyya keessa jiru maal godhu qaba Jawaar maaliif hidhame waan kana labsee hidhame waan Jawaaritti hidhameeyyuu hin beektanii baran reeffa seetan warri reeffa isinii fakkaate deema jechuudha takkaluma fajjinaasaa Jawaar qabxiin jalqaba inni itti hidhame fulbaana booda mootummaa seera qabeessa ta'e biyya Itoophiyaa keessa hin jiru isin dhugoomsu Lidatuu Ayyaanee beektanii ka Bishooftutti qabamee hidhame maaliif hidhame Jawaarii fi Lidatuun Abiyyi caala warri influential dhiibbaa siyaasaa biyya san keessatti fi olaantummaa siyaasaa biyya san keessatti warroota galan keessa jaralami Lidatuu Ayyaanee gaafa Profeesar Biraanuu Naggaa wajjin qinijjiitti turanii gaafa inni bahee baqatee Ameerikaa seenu naman baqatanii Itoophiyaa keessa taa'ee talaalii ilaalee qayyaratee mallasfaa wajjin paarlaamaa seenee firra maaliif haalli jirti sun itti deemtu waan isa baasanii jechuudha karaa isaa qabate jechuudha namni kun is a political influential in Ethiopian har'a Lidatuu Ayyaanee maaliif hidhame sababa mootummaan fulbaana 30 booda hin jiru jedhanii Jawaar wajjin waloodhaan waliin ta'anii OMN gubbaa ta'anii labsaniif yakka biraa hojjetaniiti miti ummata hedduu qaban ummata isaan deeggaru miseensa ilaalchaa fi ideoloojii isaanii warri deeggaru miiliyoona jira ees caasaa mootummaa keessa alaa miti yar kaalaa dhiisaa kana kotota warra alaa kana kaalaati ana dabalatee jechuudha caasaa mootummaa keessa warra ilaalcha ideoloojii isaanii deeggaru jira gaafa korojoo hatamuuf deemu nama waardiyyaa ta'ee korojoo san eegu jira
Jawarfaan akka injifatan dhibbaan dhibba beekan filannoo na godhan. Hundi isaanii kanaaf hidhaman. Kana waan labsanii hidhaman jalqaba kana beeka. Odoo kanan beeyne akkanumaan asoo miti. Kanaaf fulbaana 30 booda mootummaan hin jiru waan jedhamaniif Jawarfaanis hidhaman. Jaarmayni Oromiyaa keessatti sochii godhe kaafoo adda bilisummaa Oromoo namoota deeggara qaban hunda laamsessuu, caccabsuu, barbadeessuu fi balleessuu kanaaf itti fufe jechuu abiyyi. Waan biraati miti. Jawarfaallee akka qalditti waan gallisuun seenaa abiyyi. Poostuma gochaa ooltan. Abukaattoon kana jedhe, maarreen kana jedhe, jinniin kana jedhe. Yaasin Nuuruufaa mana murtii dhaabbatanii baanii. Ahmadiin Jabalfaa mana murtii dhaabbatanii baanii. Dooktor Mararaa Baqqalaa Garbaa fa'aa gisee wayyaanee mana murtii dhaabbatanii baanii. Qabsoo uummata Oromootiin baa. Akka uummanni akkasii fincilee qabsaa'uufi. Wallaahi Oromoon moo. Ishee Oromoon bara miliyoona 50 bara. Qeerroo nama hidhamtee kuma dhibbata kan jettu. 200 andibi. Mee qeerroo miliyoonni takka hidha. Miliyoona lama hidha. Qeerroo miliyoonni 5 jira barka bira. Afur. Uummata miliyoona 50 dhiisa. Namni jaaramiinsa qabu miliyoonni tokko qofti yoo qabsaa'e ito Oromiyaa keessatti bara. Aanaa fi godina garagaraa gabbaa'e. Karaa cufee waan qade godhe yoo jaaramiinsi jiraate. Wallaahi Walaayita irratti beenzila. Tigree Walaayita Amaar Rashiid beenzila xiqqaa jirati duulaa jiran kun asi yeroo kana keessa ture Oromoo. Ta'u silaala gannaa fi wanni hunduu ka cufamuu qabu har'a torbaan kana ture torbaan amma keessa jiru kana keessatti miidiyaa addunyaa gabaasaa jira Walaayitatti balaan akka ka'e Oromiyaa keessa Tigraay Amaarni illee tikaataa jirti Abiyyi silaa bakka seenuu dhabe. Kanaaf irra waraana gabbaasee jeneraal Tichaa naasee jedhee jeneraal Adam Mo'inuudhaan. Kawucci dhimma maxaa xalaata alaa dhufuu fi keessa dhufuuf illee qolachuu fi biyya tana tasgabbeessuuf hojjechaa jira. Nama abdii kutee akkana jedha gabbee. Kana beektanii hubattanii uummanni Oromoodhaa hayyoottan Oromoodhaa biyya alaa kana keessatti borganama ooke mi'a Oromoo laala bara Haayila Sillaasee illee Oromoo kana akka saare hoggansa qabu bara Dargillee hoggansa dhabne bara Dhengadda Wayyaaneen waggaa sadii kun dhaloota keenya akkana guddannee jala dhufaa ture siyaasa kana hoggansa dhabdee Oromoo salphattee angoo keenya akkasii qeerroo 5,000 wareegnaaf itti kennine hoggansa dhabne nama angoo itti kennan dhabanii Jawaarfaallee Abiyyi obbodoo kennan hin jirtu bara rabbatu xaala tanaa nama ergamuu malee yookaan immoo nama tajaajiluu malee nama mana keeraa ofirraa kafaluu hin dandeenye lubbuu isaatiif ilmaan isaa jiraachisuu hin dandeenye naa qabsaa jechuu hin dandeettu jechuudha sanuma kan warra biyya alaa kana ammallee jiru. Namni sabaaf qabsaa'u wareegama kafalaa bara gaara keessa maatii isaa dhiisee ilmaan isaa dhiisee hidda nyaachaa qabsaa ture bara. Har'a mootummaan Abiyyi angoo gadhiisee Abiyyi kufaa jirani. Qarraan Oromoo ammallee qabadeen gaddaati. Na wajjin haasaa. Abiyyi kufaa jennu mee Abiyyi daawun Abiyyi torbaan irraa buusnee Abiyyi bu'e. Siimi ka buusullee itu bu'ee yaa jennu. Eenyutu bakka Abiyyi san Oromoo bakka bu'ee sii qabata. Ijaaramiinsa akkasii qabda. Yoo dhaaban qabaanne, yoo caasaan qabaanne, yoo ijaaramiinsa qabaanne bakka san hin seentu. Nama tokko fi wuutee mana abbaa keetiitii mi kadeemii achi naataa jettu. Kiiloo jaakeessa naaseen jettu. Ijaaramiinsa qabaachuu qabda. Caaseffama qabaachuu qabda. Biyya Itoophiyaa bulchuuf deemtaa sabaaf sablammii biratti fudhatama argachuu qabda. Haa xiqqaatu Amaara biratti hodhabdi. Tigrees fudhachuu qabdi. Oromoon, Sidaanni, Walaayitaan, Sumaaleen, Affaar. Uummanni kuush ta'e yoo si fudhate biyya bulchita. Oromoon liidarshiippii irra ijaarrattee jirta ala kanatti Oromoon jaarmayaa fi mootummaa ofii ijaarrachuu qaba ka jedhu kanaaf himata. Mootummaan Oromoo biyya alaa kana ijaaramuu qaba. Ijaaraa hin danda'amu. Gaaf jijjiiramni ho'i dhufe ammoo mootummaa Oromoon siviilas government siviilas waraana osoo ta'e mootummaa siviilii karaa kanatti ijaaramu. Yoo mootummaa Abiyyi kan gorraa kuftaate jaarmeen Oromoo ala jiru kana biyya galee warra caasa boontoota Oromoo biyya keessa jiran kaayidaa keessa jiran kana wajjin ta'uudhaan biyya san hoggana jechuudha. Bar Oromoo yoo qabeetan taatan biyya Masrii filannoo yeroo jalqabaatiif kan injifate yeroo isni Mubaarak aangoo irraa bu'e jechuudha.
maqaa sana himaati amma kan jefame kana isa ture jechuudha. Inni yeroo biyyan turre bara Ameerikaa ture nama Ameerikaa turetu biyya galee biyya bulche. Ijibti uummanni fincilee ka'ee mootummaa kuffise Husni Mubaarak yeroo uummanni kuffise filannoon dimokiraatawaa godhamu yeroo jedhamu hayyuu isaan qaban ka biyya Ameerikaatti barate doktorummaa qabu yeroo jalqabaatiif biyya isaanii dimokiraasii taate akka bultuuf ka yeroo jalqaba biyya san keessatti filatame seenaa biyya sanii keessatti mootummaa biyya Masrii kaama dhiyoo kan ajjefame kan gorra fonqolchaan ka'e kaasisiin angorraa kaase maqaa isaa jechuun dandeenye dhiifama na godhaa. Media Network, subscribe, share, like.